isaanis maalla wantoota barataan daree keessatti yookaan afaan barateeru inni nuti jenne kun dhugaadha moo sobaa akka jedhanii fi kan yaada barbaadan sana kan amadaman argina jechuudha. Barattoonni kutaa sagalees barattoonni kutaa kudhanis maaltu iyyuu akkuma daree keessatti baratanii bakka yaadii qabu baruu fi yaadii isaanii dalaganii gocha barataa deemu jechuudha. Akka yeroo isaanii Gama berarti mau barattoota kutaa kudhanii kan hojjetanii akka fakkeenyaatti keessan hojjetanii kan akka hojjetanii kun soofii yookaan immoo saamunaa kanas kan isaan oomishan maal irraatiidha. Wantoota naannoo keenyatti argaman ooyilii yookaan immoo zayitaa fi soodiyem haayidrooksayidii irraa fudhatanii jiru. Wantoota fi moldii godhan kana yookaan immoo shiippii akkanaa maal irraatii baasanii jechuu dandeessu. Steam power jedhamu fuuldura keenya jira. Meeshaa kana isaan irraa argannee jechuudha. Kan nuti ittiin fayyadamu. Wantoota ittiin isaan oomishan sanas immoo isaanuma irraatii kan nuti argannee jettee hojjechaa jiru jechuudha. Barattoonni kun erga kan hojjetaniitii boodamuu ilaalaniituma deemuu duub deebii isinii kennuu jechuu dandeessu. Barattoonni kun erga hojjetaniitiin booda fiidbaakii nu deebisu. Fiidbaakiin isaanii kun immoo maaliifidha kan nu gargaaru? Tokko barattoonni kun maal hubataniiru? Isa hubatan sana hoo duub deebii yeroo kennan gabaa isaan akkamiitiin kennaatee jiru? Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yuunivarsiitii keessa darbanii barattoonni iddoo kana haala isaaniitti jechoota qindeeffatanii isaan barreessan yeroo yuunivarsiitii turre akkasitti qindeessanii barreessan jechuudha. Erga duub deebii isaanii sana ilaalle duub deebiin isaanii sunii fi isaan dareetti ilaalan sun wal fakkaatu moo wal hin fakkaatu? Kan isaan erga isaan ilaalaniitiin booda nuti isa ilaallee akka dogoggora isaanii fiidbaakii kennanii fi isa taanutti isa ilaalanii sirreeffatanii akka barreessanii hojjechaa jirra jechuudha. Isas immoo akka fakkeenyaatti yaadaman kennuman chemistry keessatti baay'ee keemikaala hojjetan muuxannoo irraa fudhachuu dandeenya. Maanaalisan sheepi goone kallattii godhachuu anyway keessaayyuu sagantaa lammaffaan baay'ee murteessaa waan ta'eef baay'ee murteessaa.